Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin Naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan arrii roobii guraandhala 8 bara 2017 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo guraandhala 1 bara 2009 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Babaroo Xoole ansora halakeetti oduu har'aasanitti oduu har'a qabnu keessa Soomaaliyaan har'a pirezidaantii haaraa filatte mana murtii oliyyannaa Ameerikaa waldhaba pirezidaant Doonaald Tiraamp fi mana murtii gad-aanaa baqataa Ameerikaatti baqachuu dhowwan irratti walfalman irratti har'a murtii kenna. Oggurri imalaa gara Yuunaayitid Isteetsitti ka pirezidaant Tiraampiin kaa'ameef danqaan seeraa isa mudate baqattoota mooraalee Keeniyaa guguddoo lamaarratti dhiibbaa uumaa jira jedhamee jira. Gabaasaa keenya oduu keessaati paarlaamaan Soomaaliyaa filannoo pirezidaantummaa geggeessaa jira. Kanaan immoo pirezidaantii isaa akkuma soraan jedhe filatee jira. Oggurri imala pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsiin kaa'ameef danqaan seeraa isa mudate akkamitti ogeessa seeraatiin ilaalama kanarratti dirree dimookiraasii keessatti itti deebina. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara soorattaa deebinu. Soomaaliyaan har'a pirezidaantii haaraa filatte Mohammed Abdullaahi Mohammedeeti maqaan moggaasuu Farmajoo pirezidaantiin ammaan tan hujii jiru pirezidaantiin Soomaaliyaa jechuun Mohammed Hassan Sheekh Mohammed illeen abbaa mo'ateen baga gammaddee jedhe dabarseef filannoo jarkanaa ardha paarlaamaan isaanii Moqaadishootti marroo lamirri deebi'ee abbaa mo'at keessaa filatee murteesse. Namni amma filan kun durii muummee ministeera Soomaaliyaa bara 2010 haga bara 2011 ta'eetiin hojjechaa ture. Namni ammaan filan kun lammii Ameerikaati durii bulchiinsa mootummaa Ameerikaa naannoo godina Niiyork keessallee hojjechaa ba'e. Milishooti Islaamummaa ardha barraaqanuu magaala hoteelii magaala Bosaasoo tokko hadhaniitiin nama afur caalaa keessatti fixane. Akka warri argii jedhutti jarii qawwee kun nama hadha maleellee waardiyaa lamallee loleetiin nama hedduu mammadeessi. Jarii akka nama hadhallee yoosumachuu fixane. Namni dhumat malee akka jechaa koomaandarii poolisii Bosaasoo Abdul Hakim Yusuf Huseen VOA'tti himetti madooleelleen hedduu warra fixanillee achumatti fixanii eenyummaa isaanii qorachuu jiran. Bosaasoon magaala Puuntalaandi afaan galaanaa jirtu keessa tokko gabayaa guddoo qabaachuun beekamti. Hajajii pirezidaantiin Ameerikaa baqataa biyyi torba guyyaa 90 keessatti Ameerikaatti baqachuu dhowwe eegee mana murtii gadaanaa irratti dide baqattoota keenya kaakummaa jiran yaaddoo hedduutti ta'uu jira. Baqattooti Soomaaliyaa fi Suudaan kasila waraqatii isaanii dhumatee fi kaakummaa fi dhadhaab keessa Ameerikaatti galuuf ka'anillee jidduu raran. Warri ammaan tan kaambii baqaa jiru kan waan jedhaniin eegachuu jirulleen abdiin kutanne eegachuma jiraa jedhe Gil Craig oduu Naayiroobii Nuwer keessatti. Uggurri imala pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiin kaa'ameef danqaan seeraa tarkaanficha mudataa jiru mooraalee baqattootaa Keeniyaa lama kaakumaaf dadaab keessatti yaaddoo guddaa uumaa jira. Baqattoonni Yuunaayitid Isteetsi keessa qubachuudhaaf ehama argatan egereen isaanii maal akka ta'u beekuu dhabuurraa yaaddoo keessa jiran. Biyya keenya haleellaa shororkeessummaarraa eeguudhaaf tarkaanfiin fudhatame kun barbaachisaadha jechuudhaan dubbatu pirezidaant Tiraamp. Dhaabbattoonni baqattootaa garuu baqattoonni eega qorannaa cimaa keessa dabranii booda ehama qubannaa kan argatan ta'uu dubbatanii falmu. Mooraa baqattootaa kaakumaa keessa jiru baqataan lammii Sudaan Maayikil Abduqaasim Kuukuu waaltaa dhimma qubachiisa baqattootaa kan magaalaa Naayiroobii jiru deemuudhaaf amajji 30tti beellamni kennameefii ture. Achi booda silaa haadha manaasaa as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Hayiwaa magaalaa Desmoonis jirtutti dabalamuuf ture. Garuu sababaa huggurichaaf deemuu hin dandeenye. Wallahi felan taban amma ita takunu fi meel taani baay'ee amtuu natti dhagahamee jira. Baay'ee na miidhe. Yeroo natti himametti huggurichi murteessamee ture. Deemuun nurra hin turre kun hedduu na rakkise jedha Maayikil.
Baqataan kabiraan lammiin Sudaan Abdulaaziz Yaasir Yaayyaa jedhamus akkasuma gara kutaa Arizoonaa magaalaa Taaksoon deemuu akka danda'utti dhimmisaa xumuramuufiif amajji 30tti beellamamee ture garuu ammallee mooraadhuma baqattootaa sana keessa jira. هنا كان لأنه اسم بلد بتاعي لسه هارب كتير ما في مال نمشي وده عشان كمان جينا بساعدني biyya Ameerikaa dhaquun barbaada sababaansaa biyyi koo ammallee waraana keessa jirti abdii tokko malee jiraachuun jira yoon Ameerikaa deeme mana barnootaa deemuun danda'a jedheen abdadhaa jedha Abdulaziz. Baqattuun lammii Somaaliyaa tokkos gara kutaa Mizuurii magaalaa Seent Luwis deemuudhaaf utuu Naayiroobii teessee jirtu dabaree xayyaaraa utoo eeggataa jirtu akka gara mooraa daddaabitti deebitu murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsis akka eeggattu taasisamuusaa dubbatti. Dhaabbanni dhimma godaantotaa IOM dhimma kanarratti akka ibsa kennu barbaadame deebiin kennine dubbii himaan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi immoo hojiin baqattoota Yuunaayitid Isteetsitti dabalee biyyoota alaa geessu yookaan immoo qubachiisu Naayiroobii keessatti ittuma fufee jira jedhan. Haalli jiru qabatamaa ta'uu dadhabuusaa kan amane dubbii himaan UNHCR immoo utuma danqaan dhimma seeraa kan Yuunaayitid Isteets kun jirullee baqattoota Yuunaayitid Isteets qubachiisuudhaaf yaaliin godhamu akkuma itti fufetti jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Tammaan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Abbootiin seeraa mana murtii oliyyannaa Ameerikaa 3 murtii pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi mana murtii federaalaa magaalaa Siyaatel irratti wal dhabanii murtii itti kennan irratti murtii gamuufi kennuuf deemuu jira. Mani murtii kunin gama mootummaatii fi gama mana murtii Siyaatilillee caqaseetiin murtii irratti kenna. Tiraamp akka baqataan biyyi musliimaa 7 Ameerikaatti hin baqanne ajaje. Nami kun hedduu addunyaa gama baheetiin hiriira irratti baheetiin falme. Gamkaanin ammoo mani murtii godin Siyaatil kunin dubbitan laaleetiin murtii pirezidaantii sun hambise. Jari kunin adu abbootiin seeraa 3 jari murtii tan kennuuf yaa'uu jiru abbootii seeraa 3 tokko nama ganna 44ti pirezidaantii Obaamaatti filate kaan jaarsi ganna 85ti pirezidaantii Ameerikaa ka duri Jiimii Kaarteritti filate kaan ammoo nama ganna 66ti pirezidaantii Ameerikaa ka duri Joorji Waaker Buushitti filate murtiin jari kunan kennu baa'uuf deemuu jirti yoo armallee wal dadhaban mana murtii oliyyanna mana murtii waliigalaa Ameerikaa dabarsan. Miseensotiin mana marii Ameerikaa paartii Rippaabilikaan 2 yaada wixinee akka lakkoofsi baqataa Ameerikaa dhufuu xiqqaatu yaada dhiyeessuu fi irratti hojjechuu jiran Ameerikaan baruma baraani nam miliyoona 1 biyyisiitti baqachiifti yookaan ammoo namitti qubata. Jari kunin akka lakkoofsi kunin harka 50tiin gadi cabu fedha. 500 akka ta'u jechuu yaadi lakkoofsi nama Ameerikaa baqatu xiqqeessuu kunin ka paartiin Rippaabilikaan bar hedduuyyuu irratti hojjechaa bahanii gaafachaa bahanillee. Yaadi kana Seneetar Ameerikaa Tom Cotton fi David Pareeduutti dhiyeesse. Jari kunin akka DV'n hafu nami seeraan Ameerikaa jiraatu maatii hagi tokko qof fidachuu akka danda'uu fi eeyyami hujiilleen akka xiqqaate namaa kennan fedha. Jari lamaaniyyuu godina Joorjiyaatii fi Arkansas keessa dhufe. Yaadi isaanii kana akka Seneetar Ameerikaa baraana irratti mari'at tolchuuf irratti hojjechuu jiran yaaddoon isaanii guddooni keessumattuu iyyuu dhaabii Ameerikaa baqattoota qarqaare murtiin akkanaa akka hin dabarree fi Ameerikaan biyyi baqataa taate akka jiraattu marroo hedduu hojjechaa baane. Ameerikaan duruu biyyi baqataati addunyaa keessalleetti hedduun beekamti namni ummatii isii amma qabdu kunin harka hedduulleen namuun baqataati lakkoofsi uummata Ameerikaa amma gara 300tiif hedduu caaluutti jira. Senetiin Ameerikaa nam pirezidaantii Tiraamp abbaa alangaa addaatiif dhiyeeffate Jeef Seeshin ardha mirkaneessee hujiitti gad lakkisuuf deemuutti jira. Nam kana paartii Rippaabilikaan keessattuyyuu paartii Tiraampaatti dhiyeeffate mirkaneessuuf deemuutti jiran mirkaneessuufillee nam hedduu keessumattuu yaada Demokiraatota akka ittiin barbaanni gaafatan yookaan ammoo irratti hojjechuu jiran. Demokiraatota ammoo namni kun nama gosaan nama jibbu nama mirga namaa dhiibu jedhaniitiin namillee ulfeessinee jecha irratti falmaa turani. Paartiin Rippaabilikaan ammoo mirkaneeffachuuf deemuutti jirti. Homtaateefuyyuu galgal kana homtaa'ettu ta'a. Waldaan Awurooppaa akkuma armaan duratti waliigaletti biyyitii miseensisaa cuftiyyuu silaa baqattoota kootaan qubsiisuu malan guyyaan silaa jaritti qubsiisanilleen fulbaan dhufkan keessa biyyooti tuni nam silaa qubsiisuu malan qubsiisuu baannaan bulchoota waldaa Awurooppaa irra akka isaan adabamuu danda'an koomishiiniin pirezidaantii taanaa waldaa Awurooppaa Firaans Taameru irra dedeebi'ee dubbachuu jira.
Pireezidaanti Timeruun kun dubbii tana yoo gaazexeessotatti himatan jabeesseetiin dubbate. Baqattooti ammaan tana fulaa bahan dhabaniitiin Xaaliyaanaaf Giriis keessi jiran kun 1,100 fi 60,000 nama kana keessa nama 12,000 qofattu biyyoota Meediteraaniyaanitti baqachuu danda'e. Giriisii fi Xaaliyaanii qofti baqataa hedduutiin rakkachuu hin qabduu jedha pireezidaantiin kun. Milishooti Islaamummaa ISIS Afgaanistaan keessatti yoo akkam xiqqaate hojjettoota koree fannoo diimtuu addunyaa jaafixan akka jecha oduu himaa bulchiinsi godina Jawaazii Reezaa Gaafaar VOA'tti himetti jarkana aanaa Qushxiphaa keessatti fixanii ka fixan malee hojjettoota hedduu qabanii yaaniin jarii dhumat kunin shofeerotaa fi hojjettoota yoo ummati rakkatu qarqaaranii Afgaanistaan biyya milishooti Islaamummaatii fi mootummaan bar hedduu irratti wal dhaabaa ba'ee oduu namaaf qabtanu. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Deemsa filannoo Somaaliyaa keessatti pireezidaantii kan filatu miseensota paarlaamaati. Haaluma kanaan miseensonni paarlaamaa pireezidaantii ittaanu filachuudhaaf sagalee kennanii jiru. Pireezidaantii biyyattii yeroo ammaa Hasan Sheekh Mohammed, pireezidaantiin duraanii Sheekh Sharif Sheekh Ahmediif muummichi ministeeraa duraanii Mohammed Abdullaa kanneen kaadhimamtoota ta'uudhaan filatamuudhaaf dorgoman keessatti argamu. Filannoon kun ifaaf walaba ta'uunsaa taajjabnoonni sadarkaa addunyaallee argamanii taajjabuun isaanii gabaafamee jira. Xiinxala siyaasaa lammii Somaaliyaaf hayyuu dinagdee kataan Hussein Abdulkariim Giddish Noorz Kaarolaayinaa irraa tujubeen haasofsiistee jirti. Akka armaan gaditti dhiyeessiti. Filannoon Somaaliyaa inni baranaa haala dimokiraatawaaf kan hawaasi addunyaa taajjabe ta'uu gabaasaaleen ibsanii jiran. Biyyattii keessaa biyyoota hollaa dabalatee biyyoonni giddugaleessa bahaa jiran kan akka Emireetiif Iraanfaa filannoon sun kaadhimamaa isaan fedhan akka filatamuuf dhiibbaa gochaa jiraachuun illee gabaasamee jira. Kana irratti xiinxalaa siyaasaaf hayyuu dinagdee kataan Abdulkariim Gindish yaada gama isaanii akkas jechuun naaf ibsan. International community and the neighbors in particular have some interest in Somalia. Not only the neighbors, Kenya and Ethiopia and of course Djibouti. Hawaasni addunyaa biyyoonni hollaa keessumaa Somaaliyaa keessaa dantaa hanga tokko qabaachuu malu. Biyyoota hollaa kan akka Keeniyaa, Itoophiyaa fi Djibouti qofatoo hin taane biyyoonni giddugaleessa bahaallee biyyattii keessaa dantaa qaban. Kun waanuma nutti eegaa turredha. Biyyi kamiyyuu dantaa ofii hordofa. Lammiiwwan Somaaliyaa garuu yaada sana fudhatuu hin barbaadan. Sana fudhatama dhabsiisanii jiru. Keessumaa biyyoota hollaa kanneen dhimma biyya isaanii keessa harka galfachuu fedhan jechuudha. Kaadhimamtoonni martinuu nageenya biyya keenyaaf jecha isa kana hin fudhatu. Alshabaab yeroo dheeraa qabee nageenya biyyattii keessaaf balaa ta'ee tureera. Haala Alshabaab biyyattii keessa sosso'aa jiruuf sodaa nageenyaaf jecha filannoon kun buufata xayyaaraa Moqdishootti naga eegumsa cimaa jalatti geggeessame. Gama nageenya biyyattiif balaa Alshabaab geessisaa jiruun egereen biyyattii gara kamitti deemaa jira isa jedhuuf Mr. Abdulkariim Gindish akkas jedhu. In the past, the security was always a problem with Somalis. Yeroo dabran keessa haalli nageenyaa Somaaliyaa keessaa rakkisaa ture. Hawaasa addunyaa biraa deeggarsa qabnuun loltoota biyyoota Afrikaa 22,000 ta'an qabna. Haa ta'u malee lammiiwwan Somaaliyaa akka mananitti Alshabaabiin injifachuudhaaf tajaajila nageenya Somaaliyaa loltoota biyyattii afaan biyyattii dubbachuu danda'aniin qabiyyee biyyattii beekaniif haala jiru sirriitti beekan hundeessuudhaan gochuun barbaachisaadha. Dhuguma hawaasni addunyaaf loltoonni biyyoota Afrikaa Alshabaab dura akka dhaabatan nu gargaaraniiru. Utuu isaan hin jiraanne mootummaan jiraachuu hin danda'u. Lammiiwwan Somaaliyaa kan amma barbaadan garuu jijjiirama. Kan ammoo pireezidaantiin inni ittaanu kun ni raawwata jennee amanna. Kunis tajaajila nageenya biyyattii guutuu fi nageenya bakkatti deebisu hundeessuudha. Mr. Gindish akka jedhanitti filannoo kanaan Somaaliyaan pireezidantii gama dimokiraatawaan filatame qabaachuu ishee addunyaatti yeroo itti mul'isnuuf egereen biyyattii abdachiisaa ta'ullee dubbataniiru.
sagalee miseensonni paarlaamaa Somaaliyaa kennaniin muummichi ministeeraa duraanii Mohammad Abdullaahi Farmaajoo sagalee 184 argachuudhaan pirezidantii Somaaliyaa haaraa ta'uun filatamaniiru. Hasan Sheek Mohammad sagalee 97 innaa argatan pirezidantiin duraanii Sheek Sharif Sheek Ahmad immoo sagalee 46 argatanii jiran. Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimookiraasii. Keessummaan keenya irraa Israa'el Goobanaa kutaa ministootaa magaalaa Seenpool keessatti dhimma immigireeshinii dabalee dhimmoota seeraa kabiroodhaaf abukaatoodha. Uggura imalaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp murteessaniif danqaa seeraa isaan mudataa jiru ilaalchisuudhaan jaallanneen haasofsiistee jirti. Executive Order yookaan immoo ajaja hooggan olaanaa ka pirezidaant Tiraamp mallatteessan maalitti akka fuuleffate tarreessuudhaan ibsa isaa jalqaba obbo Israa'el. Egaa Mr. Trump Executive Order EO jedhu ajaja adda addaa dabarsanii amajjii 25 waa'ee daangaa daangessuu Meksikoodhaa wajjin ededa ijaaruudhaaf sana dabarsanii ittaanee immoo biyyootii adda addaa jiran magaalaan adda addaa kaawuntiin adda addaa biyya kana keessa jiru immigraantota yookiin immoo seera malee warra biyya kana keessa unlawful immigrants warra jedhamanii undocumented jedhu al tokko warra waraqaa hin qabne isaaniin poolisii keessaniin qabaatii poolisii federaalaatti nuuf kennaa biyya keessaa baasnaa kan jedhu gaafachaanii turanii achumaa warri sitii warri kaawuntii nuyi kanan goonu poolisoonni keenya nagaa eegsisu maleessaa seera immigireeshinii seera federaalaa hojiirra hin oolchuu kan jedhuun fincilanii egaa isin akkasiin gootan taanaan fandii federaallisinii kennu horii federaallisinii kennu sinirraa dhaabna kan jedhu ajaja baase. Ajaja inni guddaan inni baay'ee namoota keenyas tuqu ajaja inni amajjii 27 jimaata baasedha. Ajajni kuni waan 5 of keessaa qaba. Tokko namoota biyya 7 dhufanii Sudaanii, Yemen, Iraaq, Siiriyaa, Iraan, Liibiyaadhaaf Somaaliyaa irraa namni green card illee haa qabaatu, refugee illee haa ta'u, totally guyyaa 90 akka hin galle kan jedhudha. Ajajni inni lammataa gara fuulduraattis pirezidaantiin kun biyyoota gara biraa warra 7 kana keessatti dabaluu danda'a kan jedhudha. Ajajni inni sadaffaa fi inni baay'ee nama shaakii godhe refugee'n biyya warra amma 7 maqaan dhayeerraa miti biyya hundumaarraa guyyaa 120 jechuudha ji'a 4 akka biyya kana keessa hin seenne kan jedhudha. Ajajni inni afuraffaa Siiriyaarraa ciraadhumaaniyyuu refugee'umti jedhamu hin dhufuu kan jedhudha. Ajajni inni shanaffaa immoo biyyuma hundumaarraa warri immigireeshiniidhaaf dhufaniif screening procedure isaanii haalli eenyummaan isaanii ittiin xiinxalamu akka inni jabaatu kan jedhudha. Ajajni inni kuni isa amma manneetii murtii keessatti jeeqama kaasee namoonni hiriira irratti ba'uudhaan eerpoortii keessatti namni akkaataa inni hiriiratti ba'u argiteetta isadha. Ajajni inni cimaan amma nama wal mormuufisuutti jiru jechaadha. Asirratti obbo Israa'el inni shanaffaan jettan baqattoota Ameerikaa galanii jiranii calalanii ilaaluu jedhamoo kan sichi Ameerikaa seenan. Tokkoffaa waa'eetuma iyyata adda addaatiin fakkeenyaaf amma maatii tokko biyya kana keessa taa'ee Ameerikaa keessa taa'ee abbaa jenna fakkeenyaaf ijoollee isaa biyya adda addaa jiraniif yeroo inni iyyata gashuu ijoollee isaa kanaa atuu isaan asiin dhufiniin dura isa kanaan duraa caala akka isaan qorataman kan jedhudha ajajni kuni jechaadha. Biyya kana keessa taa'aniis warri lammii biyya kanaa taa'anidhanii iyyatanii akkasumas immoo biyya kana keessatti green card yookiin ayyama jireenyaa warri argatanii iyyata adda addaa yeroo isaan gashatanii eenyummaan isaanii sirriitti jalqaba qoratamu atuu waa'een iyyata isaanii ilaalamin kan jedhudha ajajni inni shanaffaan kun. Egaa isaan shanan kana keessa kan yeroo ammaa falmii guddaa gashan isa kami? Iyyati kun egaa bakka adda addaatti galeera. Niiyork keessatti galeera. Niiyork haadha murtiiti dubartiidha. Jaajiin suni murteessiteetti. Seerri kun yeroodhaaf hojiirra hin oolu jettee. Akkasuma immoo inni guddaan amma sadarkaa oliyyannootiin gara Kaalifoorniyaa inni deeme kaleessa
akkuma hundumti keenya dhageenye muggutii isaanii laayivii karaa telefoonaatiin uummata hundumaatti kan inni darbaa ture isa waa'ee Washington Stateetii fi Statein Minnesota walii galanii seerri waa'ee immigreeshinii refugee dhaabu kuni heera biyyi kun baasee wajjin wal faallessaa. Seerri inni waa'ee namoota biyyoota torbarraa biyya kanan galan jedhame kuni amantiidhaan nama addaan baasa. Kanaafuu seerri kun hojiirra hin ooluu jedhaniitu Seattle Washingtonitti district court jechuun sadarkaa jalqabaa kan manneetii murtii kan federaalaatti iyyatan. Achumaanii sanbata guddaa darbee abbaan murtii Seattle Washington jiru eeyyee seerri yookiin ajajni President Trump baase kuni heera biyya kanaa tuqaa kan jedhu muggutii kanarratti jarreen kun mo'uu danda'u sababii ta'eefi amma jarreen kun ragaa isaanii mana murtiitti dhiyeeffatanii wal falmanii achitti heeratu cabe moo hin cabne kan jedhu amma murtaa'utti ajajni President Trump dabarse kun guutummaa United States keessatti hojiirra hin oolanii sababiin isaa seeratu jira seera federaalaati kuni seera federaalaa ta'ee isteetii hundumaa irratti hojiirra ooluu qaba kan jedhu murteessee jira. Kanatu President Trump faan oliyyannoo fudhatanii gara 9th Circuit Courtitti fuudhanii geessanii isa dhaggeeffachaa turre jechaadha amma muggutii isaanii dhaggeeffachaa turre qabeessa. Namoonni fakkeenyaa fi biyyootii gama dhihaa keessa hin jirre dhaggeeffatoonni keenya ajaja pireezidaantii biyya tokkoo abbaan murtii attamitti kuffisaa gaaffii jedhu qabaachuu danda'u maal jettu isin? Hundee dimokiraasii biyya kanaati kun rule of law jedhama. Namni hundumtuu seera jalatti bula maleessa seera olitti namni bulu hin jiru. Pireezidaantii haa ta'uu eenyuun haa ta'uu abbaa murtii isa murteessu yoo ta'e seera gaditti bula maleessa seera olitti hin bulu. Biyyi kun olaantummaan seeraa kan keessatti mirkanaa'e sababii ta'eefi pireezidaantiin tokko akkuma barbaade ati kana godhii jedhee ajajuu hin danda'u. Kanaafuu manneetiin murtii biyya kana keessatti aangoo mataa isaanii qabu. Pireezidaantiin aangoo mataa isaatii qaba. Warri seera tuman aangoo mataa isaanii qabu. Jarreen kun hojii mataa isaanii qabu. Hojii walii keessa hin galani. Kun separation of power jedhama. Aangoo isaanii waliin ilaalaatu hojjetu jechuudha. Inni tokko yoo darbee aangoo isaa gararraa hojjete abbaan dhimma kanatti mufatee mana murtii geesse lakki aangoon kun pireezidaantii kanaaf hin kennamne aangoo isaa gararraa hojjete akkas amma ilaalutti jiru jechuudha. Mana murtiitti dhiyeessuu danda'a jechaadha. Deemsi amma eda kan sabaa himaadhaan uummataaf tamsa'aa ture akkuma sila jettan sana dhuma isaa sin beeksifna jedhamee ammoona hin labsamiin jira. Inni pireezidaant Trump dhiyeessan kun yoo kufaatiin isa mudate jara kana biratti jechuudha garamitti deemna yoo raggaasifame garamitti deemna. Egaa asirratti ijoon oliyyannoo isaa ijoo murtaa'eedha kanan ibsuu barbaada. Waa'ee ijoo dubbii keessa galanii ajajni pireezidaant Trump baase kuni akkamittiin heera biyya kanaa miidhaa akkamittiin heera biyya kanaa faallaa deemaa isa jedhuu miti wantichi. Amma inni qoratamutti ajajni isaa kun hojiirra hin oolinii kan jedhutu murtaa'e sadarkaa district courtiitti sadarkaa mana murtii jalqabaa Seattle'itti jechaadha. Isarrattidha kan oliyyannoon fudhatame. Manni murtii inni district courtiin Seattle murteesse kun sirrii miti sababii ta'eefi ajajni pireezidaantii Trump dabarse suni amma waan kana muggunnutti hojiidhumarra ooluu jedhu warri mootummaa. Amma gaa warri 9th Circuit Courtii kuni kan isaan murteessuu danda'anii waan sadiidha. Tokkoffaa yookiin ajaja manni murtii inni gajjallaa kenne sana mirkaneessanii dhaqaati immoo ijoo dubbii isa cimaa sana irratti haasaa jedhanii booddeetti deebisuu danda'u. Yookiin immoo ajaja mana murtii isa kan Seattle sanaa diiganii yoo barbaadan achitti ragaa dhiyeeffadhaati wanti kun seera cabseera moo hin cabsine kan jedhu muggutaa jechuu danda'u jechuudha. Garuu karaadhuma ta'een iyyuu yoo murtaa'e dhimmisaa asirratti raawwataa jechuu miti. Maaliif booritti deebina dhaggeeffatoota keenya obbo Israa'el Goobanaa ibsasaaf guddaa galatoomsanna.
lammataa oduu irdeebi'ee sanitti hima. Somaaliyaan har'a pirezidaantii haaraa filattee Mohammed Abdullaa Mohammediiti maqaan moggaasuu Farmajo pirezidaantii nama hojiitti jiru kaammaa jechuun Hassan Sheekh Mohammed illeen abbaa mo'ateen baggammaddee jedhe. Somaaliin bar hedduu keessatti har'a pirezidaantii argatte. Milishooti Islaamummaa har'a barraaqanuu magaalaa hoteelii Bosaasoo keessa jirtu tokko lolaniitiin nama furcaalaa keessatti fixan. Hajiji pirezidaantiin Ameerikaa baqataa biyya Musliimaa torba keessa guyyaa 90 keessatti Ameerikaa baqachuu dhowwee eegee mana murtii gadaanaa irratti didee amma dubbiin sun mana murtii waliigalaatti dabarte baqattoota hedduu yaaddessuu jira. Agi tokko immoo abdiin eegachuu jiran. Abbootiin seeraa sadii mana murtii waliiyyannaa Ameerikaa pirezidaantii Tiraampii fi waan pirezidaantii Tiraampii fi mana murtii gadaanaa irratti wal falman irratti murtii kennuuf deemuu jira. Ameerikaan duruyyuu biyyi baqataati. Lakkoofsi uummata Ameerikaallee miliyoona 300 fi 100 hedduutii oli. Miseensoti mana marii Ameerikaa paartii Rippaabilikaan lama yaada wixinee akka lakkoofsi baqataa Ameerikaa dhufuu barum hedduu keessatti xiqqaachaa deemu irratti yaada dhiyeessuu jiranii jari kunini akka lakkoofsi baqataa Ameerikaa amma miliyoonii tokko waggaatti Ameerikaa baqatu gara 500,000 deebi'uu gaafatanii mataan oduu kanarraaf qabkanu. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa bor walitti deebina nagaatti amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.